Kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa arganne walitti qabannee jirra. Oduu irraa kan isin dhageessisu Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti akkan waliin turtan isinitti dhaammachaa mataawwan oduu irraa keessaa dhimmoonni ajjeechaa Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti adeemaa jiru isaan ijoodha. Akkasuma Hararge Ba'aatti namichi haadha warraasaa dhaddacha mana murtii irratti ajjeese hidhaa umurii guutuun adabamuu fi lolli Israa'elii fi Filisxeem hammaachaa adeemuu qabannee jirra. Haga dhumaatti nu faana turaa jecha kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Kaaba Shaggar Aanaa warra Jaarsoo keessatti waraanni mootummaa ajjeechaa jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatanii loltoonni mootummaa sabaan Amaara ta'an baay'inaan naannoo Oromiyaa keessatti bobbaafamuun ajjeechaan gara jabinaan guutame naannichatti akka adeemsifamu ulaabanee jira. Ajjeechaa haala akkanaan adeemu kanaan hawaasni Oromoo jumlaan ajjeefamuuf dirqamaa jira. Gabaasaa Finfinnee Maltiimiidiyaan argateen uummanni Oromoos yeroo ammaa karaa tokkoon finxaaliyyaa Amaaraa faannoo ofiin jedhaniin ajjeefamaa, karaa biraan ammoo hidhattoota sirnichaan ajjeechaan daangaa hin qabne irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, Kaaba Shaggar Aanaa warra Jaarsoo ganda Tulluu Milkii keessatti waraana mootummaa Itiyoophiyaan haadhaa fi ijoollee dabalatee lubbuun hawaasaa hedduu ajjeefamuu himameera. Namoonni nagaan hidhattoota sirnichaan haaloo waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateef jecha ajjeefamuu irra deddeebiin akkuma gabaafamu kanneen tibban ajjeefamuun himame kunneen Asaffaa Simee, Abdoo Irranaa, Gabayyoo Gammachuu, Damisee Sagguu, Shuree Aftaamuu, ijoollee ishee lama waliin Innaatuu Siyyumee, Leelloo Siyyumee fi Tigistii Wasarbii kanneen jedhaman qe'ee abbaa isaanii irratti haala suukanneessaan ajjeefamaniiru. Gabaasichi akka hubachiisetti namoonni ajjeefaman kunneen mana isaanii keessaa gadi waamamuun maal akka balleessan osoo ittiin himamin jumlaan rasaasaan tumamanii dhumuu isaanii gabaasichi eereera. Namoonni ajjeefaman kunneenis qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatanii fi siyaasa keessaa harka hin qabnedhas jechuun eerameera. Gabaasatti aanee qabnuun lixa Shaggar Aanaa Jalduu keessatti namoonni 12 haala suukanneessaan yoo ajjeefaman 2 ammoo madaa'uun beekameera. Lola waggoota 4 oliif Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun sirni mootummaa Itiyoophiyaa Oromiyaa dirree dhiigaa taasisuun hammaachuun kutaalee Oromiyaa keessatti hoggayyuu namni meeshaa maleeyyiin osoo rasaasaan hin ajjeefamin dhiyee bari'ee hin beeku. Hiraarsiif gidiraan hammeenyaa kun hawaasa nagaa qonnaan bultoota dhimma siyaasaa humaa keessaa harka hin qabne harka qalleeyyiif hawaasa Oromoo baadiyyaa akkaan hubeera. Ajjeechaan jumlaa ajjeefamanii awwaalcha dhabuun reeffa sareen nyaachuu dabalatee miidhaalee gurraan dhaga'uun ulfaatu hedduun uummata mudataa jiran. Hawaasni hedduun lafarraa duguugamee kaawwan qe'ee ofii gadhiisee biyya abbaa isaa keessatti baqattuu ta'uuf dirqameera. Haalli kun hammaataa adeemuun ala furmaata wayabaa dhabuun haamilee namoota hedduu aleelee jira. Akka gabaasaa argame irraa hubachuun danda'ametti Shaggar Lixaa Aanaa Jalduu keessatti guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 16 bara 2023 ganama haadhaa fi ijoollee ishee dabalatee namoonni 12 rasaasaan tumamanii ajjeefamuu, namoonni 2 ammoo madeeffamuu jiraattonni ibsaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen Barataa Warquu Alamuu Margaa, Diroo Urgeessaa Hirkoo, Diroo Abdiisaa, Tashumaa Bisiraa Eeguu, Abdiisaa Dabalaa, Maskaram Biraanuu Walee, Barsiisaa Cammaraa Qananii, Xoonaa Tolasaa, Baqqalaa Asaffaa Abbooyyee, Bashuraa Guutaa fi Mootummaa Guutaa beekaa kanneen jedhaman ta'uun himameera. Ajjeechaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatame kun jiraattota gandichaa rifaasisee fi gaddisiisee yoo ta'u, namoonni hedduunis qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka baqatan dubbachuun taatee ceegaa isaan kana balaaleffatamaa jira. Gabaasuma wal fakkaatuun godina Qellem Wallaggaa Aanaa Hawaa Galaan keessattis dargaggoon tokko yoo ajjeefamu, Aanaa Sayyoo keessatti ammoo saamichi jabaatee jira. Qe'ee nageenya abjuu ta'aa dhufe Oromiyaa kallattii maraan ajjeechaan dhaga'amu. Gabaasni arganne akka eerutti akkuma bakkeewwan kaan keessaa dhaga'amu Qellem Wallaggaa Aanaa Hawaa Galaan keessatti ajjeechaan hawaasa nagaa irra dhaqqabuu fi saamichi Aanaa Sayyoo keessatti loltoota mootummaan raawwatamu himameera. Gabaasichi akka ibsutti godina Qellem Wallaggaa Aanaa Hawaa Galaan ganda Bookee jedhamtu keessatti yoo ta'u, kunis kaleessa onkoloolessa 16 bara 2023 raawwatamu caqafame. Ajjeechaan gabaafame kunis waraana mootummaan raawwatamu eeruudhaan dargaggoon ajjeechaan kun irratti raawwatame maqaan isaa Yuuyyaa Muummichaa kan jedhamu ta'uu ibsameera. Waraanni mootummaa nama eerame kana rasaasaan rukutuun ajjeesuu isaanii gabaasichi ibseera. Dargaggoon loltoota mootummaan ajjeefame kun nama nagaa hirmaannaa siyaasaa hin qabnee fi hojii mataa isaatti bobba'ee jiraatu yoo ta'u, abbaan dargaggoo kanaas bara darbee waraana mootummaan ajjeefamu maddeen dabaluun ibsaniiru.
Gabaasatti aanee qabnuun Harargee Ba'aatti namicha haadha warraasaa abbootii seeraa duratti ajjeeseedhaan adabame jiraattota godina Harargee Ba'aa aanaa Baddannoo abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun waliin jiraachaa kan turan obbo Darajjee Seefuu fi aadde Tigistii Likkeellew kan jedhaman waliigaltee dhabnaan karaa seeraatiin waliikanii ture. Jarri lamaan karaa seera qabeessaan bultii isaanii erga diiganiin booda beellama qoodinsa qabeenyaatiif ture irra deebiin mana murtii aanaa Baddannootti kan wal argan. Akka abbaan alangaa godina Harargee Ba'aa obbo Zabbanaa Shibashii jedhanitti guyyaa beellama mana murtii qoodinsa qabeenyaatiif qabame adoolessa 28 bara 2015 himatamaa obbo Darajjeen dhoksaan albee qabatanii dhaddacha seenani. Albee kanaanis miidhamtuu haadha warraa isaanii turte aadde Tigistii qoma keessa waraanuun battala lubbuun isaanii akka darbu godhe. Kanaan alattis miseensa poolisii dhaddacha irra ture yeroo himatamaan kun balaa geessisuu dhaabsisuuf yaalii taasise irrattis albee qabate kanaan yaala ajjechaa gochuu himan obbo Zabbanaan. Himatamaan kun yakka ajjechaa kana kan raawwate dhaddacha taa'ee jiruu fi abbootii seeraa dhimma qoodinsa qabeenyaa isaanii ilaaluuf ta'an duratti jedha gabaasni BBC irraa argame. Dhimma ajjechaa kanaa kan ilaale abbaan alangaa godina Harargee Ba'aas himatamaa kana yakkoota ciccimoon himuu abbaan alangaa yakka lubbuu balleessuu haadha warraasaa duraanii irratti raawwate, yakka yaalii ajjechaa poolisii irratti raawwatee fi dhaddacha jeequu fi hojii mootummaa gufachiisuun himatamuu gabaasame. Manni murtii olaanaa godina Harargee Ba'aas himatamaan kun ammaan dura riikardii yakkaa qabaachuu akka adabbii cimsuutti abbaa ijoollee afurii ta'uusaa ammoo akka adabbii hir'isuufiitti ilaaluun dhaddacha gaafa onkoloolessa 5 bara 2016 oolleen murtii balleessummaa kenneera. Haaluma kanaanis himatamaa Darajjee Seefuu hidhaa cimaa umurii guutuutiin adabee jira. Yakkamaan kun abbaa ijoollee afurii yoo ta'u haadha warraasaa dhaddacha irratti lubbuu balleesse kana waliin ilmaan akka hin horanne galmeen abbaa alangaa ni mul'isa. Gabaasa dhumaa of harkaa qabnuun Israa'el naannoo daangaa Libaanoositti taankii yoo bobbaaftu Puutiin dhimma wal waraansaa gaggeeffamaa jiru irratti biyyoota naannichaa waliin mari'achuun hin barame. Lolli Israa'elii fi Filisxeem gidduutti banamee jiru hammaachuun biyyoota addunyaa wal waraanuuf sababa ta'uuf deemaa sodaa jiru uumeera. Gurmuuleen lamaanuu biyyoota addunyaa durumaa wal qoqqoodaa jiru bakka lamatti baasuun sodaa waraanaa haaraa hordofsiisa jedhu hawaasa addunyaa keessa galcheera. Kun ta'ee akka gabaasa CGTN.com eeretti taankonni Israa'el wal dhabdee dabalaa dhufe keessatti daangaa Libaanos irratti buufataniiru. Loltoonni Hizbollaa Libaanos keessa socho'an dheengadda onkoloolessa 15 buufata waraanaa Israa'elii fi ganda daangaa kaabaa irratti aleellaa kan jalqaban yoo ta'u, Israa'el Libaanos keessatti aleellaa raawwachuudhaan haaloo ba'uu ishee kan ibsame. Waldhabdee kanaan nagaa eegsistoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsa daangaa hammaataa akka jiru akeekachiisaniiru. Gama kaaniin Raashiyaan, Puutiin, Iraan, Israa'el, Filisxeemonni, Sooriyaa fi Masrii waliin dubbachuu AOL.com gabaasee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin dhimma ho'aa ba'aa giddu galeessaa keessa seenuun waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti dhukaasa dhaabuu mirkaneessuuf yaaliin taasisaniif Iraanii fi humnoota Arabaa adda duree ta'an dabalatee taphattoota gurguddoo naannichaa 5 waliin haasa'aniiru. Iraan, Hamaas, humnoota Arabaa gurguddoo akkasumas Filisxeemotaa fi Israa'el waliin hariiroo kan qabdu Raashiyaan Ameerikaa fi biyyoonni dhiyaa daangaa bara 1967 keessatti mootummaa walabaa Filisxeen barbaachisu tuffataniiru jechuun irra deddeebiin komatte. Puutiin maree wiixataa dheengaddaa onkoloolessa 16 bara 2023 pirezidaantii Iraan Ibraahim Raa'isii fi pirezidaantii Siiriyaa Bashir al-Assad waliin bilbilaan akka dubbatan beekameera. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattah al-Sisii Abbaasii fi muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun waliinis haasa'uuf karoorfachuu isaa beeksiseera. Itti aanaan ministeeraa jaalaa Raashiyaa Sargee Riivaakoo haalli kun hammaata akka ta'ee fi tarkaanfii waraanaa Israa'el namoota addaa kan hin baasne ta'uu fi balaan jiru Israa'el Gaazaa irratti duula lafa irraa jalqabu akka ta'e Puutinitti himaniiru. Biyyoonni dhiyaa Yuukireen deeggaruun Raashiyaan addaan baasuuf yaalaa jiru kan jedhan Puutiin jeequmsi ammaa ba'aa giddu galeessaa keessatti mul'achaa jiru imaammanni Ameerikaa naannicha keessatti hammam akka fashalaa'e agarsiisaa jedhu. Puutiin guyyaa irraa Chaayinaa keessatti Jinpingii waliin kan wal argan yoo ta'u, kunis walta'iinsa dorgomtoota tarsiimoo Ameerikaa gurguddoo lamaan gidduutti uumame gadi fageessuuf kan hojjetamu ta'a. Raashiyaa fi Chaayinaan lamaan isaanii iyyuu miseensota dhaabbata mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii yoo ta'an, dhimmi bu'uuraa wiirtuu waldhabdee kanaa kan ta'e Filisxeemonni haqa dhabuudha jedha maddi odeeffannoo keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo irraaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.